fi loon tiksee guddachuun isaa kennaan isaa akka cimsatu isa gargaareera. Naannoo manneen barnootaaf gumiiwwan keessatti sirbuus itti fufeera. Abbaan isaa obbo Hundeensaa Boonsaa kana hin jaallanne. Aadde Guddattuu Horaan garuu gammadoo turan. Abbaan koo doktorummaa fi piroofeesarummaa kana jaallata. Sirbituu mana hin godhattu alalee taatii jechuu isaan har'as ni yaadata. Weellisaan Hacaaluu barataa sadarkaa lammaffaa ta'ee wanti isa mudate jireenya isaa guddaatti jijjiireera. Umurii waggaa 17 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1995 hanga 2000tti Karchallee Amboo keessa ture. Shakkamee akka hidhame dubbata. Akka barataa Oromoo tokkotti waanuma barataa Oromoo irra gahutu narra dhaqqabe. Kun waan haaraa miti jedha. Karchallee Amboon alatti Finfinnee dhufes torban tokko maayikalaawii mutateera. Yeroo kana mara garuu abbaan isaa gaafa dubbisuu dhufan jabaadhu gurbaa hidhaan qoraasuma dhiiraati jedhuuniin ture. Sirbuu isaa jibbanis ijoollummaan hidhaatti haamileen isaa caba jedhanii sodaataa turan. Manni hidhaa garuu waan abbaan isaa irratti jibban akka guddifatu isa gargaare. Hacaaluun mana hidhaatti ogeessa muuziqaa ta'e. Isa dura an sagaleedhaan weellisuu malee walaloo fi yeedaloo barreessuu hin beekun ture. Kanan bare mana hidhaa sana keessatti jedha Hacaaluun. Albama jalqabaa keessaa sirboota 9 achitti fiteen ba'e. Walaloos yeedaloos barreessis jedha. Manni hidhaa Amboo Hacaaluuf mana barumsaa ture. Namoota gurguddaarraa akka galaafatee yaada qaba. Akka abbaan jedhanis qoraafameera. Hamma tokko bilchaadhee akkan bahu na godhe. Waan hunda of eeggannoodhaan akka raawwadhu na taasise. Abbaan isaa har'as karaa ilmi isaanii filateetti namanne. Daandiin isaa barumsa akka ta'u yaalanis hin taane. Isaanis innis yaada hin kaasne. Gammachuu hin qabani jechuun moo miti. Sirba weellisaa hangafaa Wasanoo Didoo jabbiloota koo gaafa sirbe guddaa gammadanii ilma abbaa caaleettis fudhatanii guddattuu ilmi kee reef sirbite jechuu isaanii harmee isaarraa dhagaheera. Amma garuu obbo Hundeessaan ilma dhalchan dhaalchisaniiru. Hacaaluun kan uummata Oromooti. Artistoota Oromoo hedduuf walleen waan weellisanii biraa galanii miti. Aarsaa guddaa kaffaloof keessaa qaba. Yeroo dheeraa eegalee kan ture. Egaa Hacaaluun kanatti dabalame. Sagaleen isaa qarree keessa hin turre. Dafee gurra uummataa seene. Kanaaf immoo ergaa fi hiikni walleen dabarsu akka jaalatamuuf gumaata guddaa godhe. Maqaa isaatiin albamii 2 qaba. Sanyii mootiif waa'ee keenya. Ergasii booda garuu sirba qeenxee irratti xiyyeeffate guddaas milkaa'eera. Sirbi qeenxee isaa maalan jira waggaa 3 ol dura gadi lakkifame har'as jaallatamaadha. Waamicha Isaayyaas Afeworqiif godhame irratti galma barkumee keessatti weelluu weelliseenis uummata Oromoo bakka jiran hundarraa jirraa jedhee sagalee tokkoon jirra jirtu jedhee uummata boonsiseera. Muuziqaan garuu isaaf maali? Hacaaluun yoo na fuula gure. Muuziqaan anaaf jireenya kooti. Firattiin horadhes diinanittiin horadhes. Muuziqaan anaaf keessa kooti. Akkaataa jiruuf jireenya saba kiyyaa kanan itti ibsu quuqama garaa kiyyaa kanan itti ibsu muuziqaan waan hundumaa kiyya anaaf jedha Hacaaluun. Aartiin daawwitii uummataati. Gaafa aartiin waan uummata quuqe as baase uummannis hagasuma deebisa. Maalan jiraa yeroo Hacaaluun gaddiisu hagana jaallatama jedhee hin tilmaamne ture. Maalan jiraa waanuma keessa kiyyaan barreesse uummanni battalatti galeeraaf kaanis gaafatee galee. Kanammoo uummanni baruun anaaf gammachuudha. Namoonni hedduun kanneen afaan Oromoo hin dhageenye dabalatee Hacaaluun weellisaa siyaasaatti fudhatu. Innis kana qoba qaba ta'us itti hin dhimmamu. Ani nama siyaasaa miti, artistii Oromooti. Jiruu fi jireenya hawaasaa walleetiin xiinxaluun nama siyaasaa hin taasisu. Yoo jedhanis immoo hin jibbu. Ishoo jedheen jala qaba jedha Hacaaluun. Weellisaa Hacaaluuf fakkeenya ta'e dabalatee weellistoonni Oromoo danuu biyya abbaa isaanii irraa fagaatanii biyya ormaa jiraatu. Hedduun isaanii yoo boqotan malee jiraa biyyatti deebi'aa hin jiran. Kanaafis fakkaata hedduun namaa Hacaaluun biyya keessa jiraachuu isaatti kan raajeffaman. Isaaf garuu akkanatti yaaduutu raajiidha. Yeroo konsertii Ameerikaa dhaqe achitti hafa jedhanii kan eegan ture. Garuu hin taane an biyya abbaa kootti hin deebi'e. Ajjeesee biyyaan baane. Akka artistii tokkotti waan natti dhagahameen sirbe. Gara fuulduraattis nan sirba. Biyyaa baqachuun dhaloota kanarratti dhaabbachuu qabaedha. Kanarraa immoo eenyutu waddeessaa eenyutus jaldeessadha. Eenyu waddeessa ta'e ari'ee eenyu jaldeessa ta'e baqata jedhu ijoolleen waddeessaa innaa xiiqeffatan jedha. Warri sirna darbeef dibbee dhahaniyyuu biyya keessa jiraatu keenya addatti maali? Kana uummanni keenyi baruu qaba. Hacaaluun akka weellistoota durii wallee isaanii raadiyoo irratti dhagahanii gammadanii miti. Miidiyaaleen hedduun walleewwan isaa lagatu. Weellisaan Hacaaluu sirba qofaa miti. Jaalalleeyyuu ijoollummaatti eegale amma bultii horateera. Haati warraa isaa Fantuu Damissee Diiroo
ogeettii fayyaati. Intala tokko waggaa 3 dura godhataniiru. Sirbi isaa olmaan keenyatti ulfaate jedhus jaalallee isaaf sirbame. Erga bultii walitti dhufne waggaa 8 oli. Erga jaalala walitti dhufne garuu waggaa 16 ol. Ayyaana isheetiin naa milkaa'a. Baay'een ishee jaalladheedha. Hacaaluun yeroo dhiyoo keessatti konsertii guddaa qopheessuufis yaada qaba. Kabajamoo dhaggeeffattootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophii kana kan isiniif dabarsaan ture an Gammachiis Tashoomeeti. BBC'n gaaffiif deebii artistii Hacaaluu Hundeessaa onkololeessa 18 bara 2017 kan qindeesse har'an isiniif qopheesse. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu isiniin jecha chaanaalii keenya subscribe akka nuuf gootan kabajaan isin gaafachaa hanga qophii isa biraa walitti deebulitti nagaatti olaa isiniin jenna. Warri good, hey, warri good, warra